hordoftoota kurfiileenya oduu isin dhageessifna kan isin dhageessisu ana Abdulatif Ibrahimiti amma oduu bal'inaan waraanni Haraaraa qeerroo teenya irra dhukaasa banee namoota kuma hedduu lakkaa'amu ciqileedhaan jilbifachiisee ammammoo fi miman keessa jiisu walga'ii guddittii caarraa obbo Raabsaan addeesse. Qeerroon teenyaas meeshaalee lolaa gurguddootiin boodaaraatii fi kaasa hojjaatii fi misaa'il makarajaatiin rukunnee kasha booda harka kannisiifne jechaadhaan waada gurguddaa galanii jiranii. Kan dhaggeeffatan kun raadiyoona buufaa kan magaalaa Ceerberraa isinii dabru amma oduu bal'inaan. Waraanni hantuuta weerara darsa namaatti irra godhee miidhaa gurguddoo gafidu waraanni Bashoodhaa qaqqabee murtii du'aatiin adabeem. Pireezidantiin Bashoodhaa obbo Adurreen Dandaarraa lamaan jidduu taa'ee kalee galgala ka'e oduu dabarsetti waraanni hantuuta gochasaa badaa kanarraa yookaan if qusatu taatee malee nuti tarkaanfii du'aa ciccimtuutti fudhanne jechaadhaan pireezidanti Bashoon addeesse. Uummanni Harreedhaa walga'ii guddittii magaalaa Muuzaa guyyaa 3 waltajjii adeemsisan. Gonfaan shunkurtiitii fi jimaa fi shankorrii waan mudhiin kuteef jecha hatattamantti godina Harargee lixaa keessaa kan irraa jiramu jechaadhaan itti gaafatamaan mana murtii Harreedhaa obbo Amborsas beeksise. Obbo Wadallee dhaadannoolee takka irratti kan hubachiisanitti beeksisanitti warshaan funyoo tolchuu shakaallaan kunis akka nurraa dhaabbatu nuti nagaa wal dhiitaa fura keenya butanna jechaadhaan beeksisanii jiranii. Oduu biyyoolessaa buusaa. Adde shunkurtiidhaa fi barbaree fi zayitiin dirree leenjisaa tandistii jaamtutti meedikaal daayirektarri Laaqaa Jaaniin odoo qorachaatiin jiru gaagama balaa ibiddaa tandistii jalaa ba'uun dhumanii addunyaa kanarraa gagalan kafana tokko abiddeena jaamuun kafanamanii qabrii guddittii garaatti sirna miidhagaadhaan awwaalaman. Sheekan 32 ilkeedhaa yaamaman salaatul janaazaa eegarra salaataniin booda sirna miidhagaadhaan awwaalamuu isaanii oduun naannawaa nu geesse addeessitee jirti. Namtichi tokko pireezidanti Hoodaan kan jaamu obbo Abbaan Garaadhaa kalee ganama ashiita mataa 98 faxaraa eega nyaateen booda ibiddi duraa dhaame. Ganda dhaqee eega fidateen booda mataa 378 eega nyaateen booda boombii summiitan dhuufuu jaamtutti gadi lakkisee jiboota haraashii ulaa dura jirru duchisiisee haa duqqochisiisuu oduun naannawaa nu geesse addeessite. Finixaaree boombii tanarraa namoonni 3 battalumatti hoggaa lubbuudhaan galaafataman 7 immoo madaawanii wurtuu wallaansa caayaatti wallaanamaa akka jiran oduun naannawaa nu geesse addeessitee jirti. Kan dhaggeeffatan kun raadiyoona buufaa kan magaalaa Ceerberraa isinii dabru. Egaa hordoftoota kurfiilee teenyaa yoo gaafii qabatan lakkoofsa sanduuqa poostaa Duwwaa 7 Ceerbe 6 nu barreessaa.